Faatu akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Arras immoo deebi'ee dhufiitiin jira jechuudha. Waan haaraa waan addaa qabadheetiin innis maal akka ta'een isinitti agarsiisa. Guyyaan har'aas gabaadha mitiire har'as gabaa maatii galaan jira. Kan baranaa hooda jette jedhanii gogorriini. Barana qodaa bituuni maal akka na gochaa jiru hin beeku. Sinumti tilmaamame akkasumatti maal jettuna maal isinii qabadhee nufi seetan har'a wantoota na biratti argamu kana gabaa suphee keessatti waan an argamu fakkaadhu amman maal jettus maal isinitti fakkaata. Samuudha kana yoo waaqayyoo fedhee jaallate fedhaaf jaalala isaa ta'ee sargii godhachuudhaaf qophiitti jirra. Yaa'u ammallee amma sargiirraa osoo ajandaa kana miti kanan qabadhee dhufe garuu maaliif meeshaa ammoo kana bituu baay'attee yoo jettanii ta'e dhimma sargiirraa sababa maaliif akkasitti godhachuuf kaane viidiyoo biraatiin isinii deebi'e garuu sababa isaatiin meeshaa tokko waan na barbaachisuufu yaa'u mana namaa utuu safaran beekin utuu maaliin beekin aqanii ergifachuun namatti hin tolu aqaniillee aboon jira akkasuma immoo aadaan biyya kanaa biyya keenyallee garaagarummaa qaba. Isa kana har'a maal akkan qabadhe yookaan bitee dhufe isinitti agarsiisa. Haga xumuraatti na waliin tura. Warri aadaa kana beektanii immoo ta'ee kan biraan immoo viidiyoo laayikii gochuun akkasuma sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Amma kallattii maanii qodaan har'a bitees immoo ni ilaallaa jechuudha walumaanii. Annaa kaameramaan piliis asiqi. Sagaleen kun dhagahamu yoo ta'e asii ollaa kana manatu ijaaramaa jira. Mana ijaaraa jiru qoraan falaxu maal jedhu waa miiqatu jira. Yaa'u yoo sagaleen dhagahamu ta'e of kolchaati. Lees goo qodicha laallamii maal akka ta'e. Kuni biyya keenyatti kana fayyadamee hin beekani. Dhagaa fayyadamna nuti gomjii. Biyya kanatti immoo yookaan immoo biyyi hundattuu gaheera ta'uu danda'a. Garuu duratti ani kanan argine dhagaattidha kan nuti fayyadamnu mana keenya baadiyyaa keessatti gomjii jechuudha. Innaa isheen kuni maal jedhamti? Gaazuwwee jedhamti. Maqaan ishee gaazuwwee jedhamti. Gaazuwwee kana sadii na barbaachise. Kunoo kana fakkaatti jechuudha gaazuwweeni. Kanas nan bite dirqamadha. Kunoo sadan ishee birriibba tokkoon hin bite jechuudha wittii miti. Birriibba tokkoon hin bite inni kan biraan ani bite maalidha yoo jettan Nayu kamu dite. Ini kan biraan ani bite immoo har'aa jechuudha. Yaa'u samoona kana meeshaa man bita. Guute gaafan jedhu guutu yaa beektu mitiire kun immoo eeleedha. Maayikii kun lafa kaawwadhu. Eelee kan taatee ta'u kunooti eeleen koo kana fakkaata jechuudha. Kunoo eelee supheedha. Eeleen qabdu maaliif kana bittee onaan jettan nan qaba. Eelee elektirikiidha kan nuti fayyadamnu garuu immoo namni biddeen tolchuu sarraatinyaan itti qacaramee jira waan ta'eef maal jedhani seetu. Eeleen lamatu si barbaachisa elektirikii bichaan siin ga'u naan jedhani. Achiin booddee homaa gochuu hin dandeenye har'a deemee bitee jechuudha. Kanas sileessuuf hin deema. Gatiin isaa meeqa wettan birriibba jaha. Gatiin eelee birriibba jaha jechuudha. Kunoo gomjii isa wajjin waluma faana hin bitee jechuudha. Aga wal qixxaataanis dhabamuu danda'a waan ta'eef lafa jala qophaa'uun gaariidha mitiire. Kanaaf jedheetiin birriibba jahaan eelee kana bitee jechuudha. Kuni eelee Addis Ababaati jedhani. Isinii galee annaa akkasii gara kanaatti immoo yeroo deebinu waannaan isa kanadha. Kun immoo intinaa maqaa isayyuu Wallaggatti Wallaggi Cumbootiin beekama mitiire nyaata aadaa cumboo jechuudha. Hannaa maatii toshamaa hojjettan kunoo ishee kana argitanii ijoollee Wallaggaa ni beektu. Maatii Wallaggaa jechuudha. Kunoo kuni beeddee jedhama kun. Beeddee jedhama. Kun beeddee isaati. Wallolu ta'a garuu. Wallolu. Kun beeddee isaati. Inni kun immoo haadha isaati. Maqaa isinitti agarsiisa lamatti argitanii haadha isaati kun immoo kunoo akka kanaati. Kun eelee cumbooti. Kunoo eelee cumboodha.
akka kanaatti beddeesaa kunoo as keessa gadi buusaniitu hojjetu. Yeroo hojjetamus immoo viidiyoo isiniif waraaba. Waan aadaa keessa jiru hagan danda'e aadaa biyya keenya keessa jiru aadaa kaanis immoo tuffachuuf haalleessu kotoo hin taane jira mitiiree bakka ofii waan jedhamu jira. Sanaan wal qabsiiseetiin kunoo beddee bitee qopheessiin jira. Eelee isaa wajjiniitiin intinaas immoo biteera siniin jedheera. Isa sinii fidu. Kana jechuudha. Masaroo kana isinitti agarsiiseen ture. Kuni kana wajji wal biratti barbaachisaa gaafa qophaa'e nyaata akkamiitu akka asirratti hojjetamus immoo walumaan ilaalla warra achiin waa godhu. Kunoo kana jechuudha. Eelee kana asitti hin beekamu kun. As shawwaa jedhama mitiiree warri shawwaa hin beekanii asii aadaa biraati. Gara biraallee akkasii kun immoo kan wallaggaati mitiiree eelee kana asii dhabeetiin obboleettii gammeetu sayyoo jechuudha. Isheetu bittee achitti siilessite akka hin taane taatee rakkattee waan meeqa taate kana namatti kennuun baatanii deemuun nama rakkisa. Ittuma rakkatteetu naaf ergitee na qaqqabsiistee jirti. Yaa'u namni ammaa baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e sooshaal miidiyaa baay'inaan fayyadama waan ta'eef akka carraa ta'e guyyaa tokko viidiyoo kana arguu dandeessi. Maaliif galatoominaan hin jennu jechuu dandeessi waan ta'eef haa galatoomtu muriyaa dheerattu waan baay'ee nu gargaartee jirti. Bakka sanaa jechuudha sanayyuu haadha maatii taate innaa eelee kana isheetu bitee naa ergee jechuudha. Asumarraa illee sayyuu galatoomii ittiin naa jedha ganaa wal argina waliin beennu. Kana wanti na isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaa'u kun siileetu jira. Akkamittiin akka itti hojjetamu nyaata akkamiitu akka ittiin hojjetamu walumaan ilaalla. Kan ammoo ganaa siilessuufiin deemaati jira jechuudha. Viidiyoo kana jaallattan laayik sheerii godha. Akkuma isiniin jedhee dhimma nuti asitti godhachuuf kaanee fi sababa isaa tokko lamaatiin jalqaba isaa ka'umsa isaa dhuma isaas immoo isiniifan ibsaa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon irraa haga deebinee dhufnutti fayyaa ta'a. Gaarii isiniin darbini amtu isiniin argini. Baay'ee.